yaada. Tokkoffaa mucaan kun meebii sababa malee of hin ajjeestu. Kaleessa deengadda meebii jechoota mantaane sababa si faana walitti deebistuu fi zaaraatu ajjeesise zaaraatu akkas gochisiise jedhanii dubbachuun amma ragaan hin jirretti tokkoffaa amma wanti tokko hin argamnetti tokkoffaa cubbuudha. Lammatallee yakkadha. Garuu moo dhugaan nuun beeknu tokko hin jira. Mucaan kun sababa malee of hin ajjeemne. Akkaataan itti du'a isheellee baay'ee nama gaddisiisa. Zaara wanti tokko argitee mucaan kun abdii kutattee viidiyoo hojjettee of ajjeesteetti. Lammata viidiyoon isheellee guyyoota 2-3 tokko osoo hin turin dileetii ta'aniiru. Karaa feesbuukii, karaa tiktookii illee dileetii ta'aniiru. Waa'ee sana amma ammaatti illee poolisiin qoratee gadi hin baasne namoonni hiriyoota ishee ta'anis gadi ba'anii waa'ee kanaa qoratanii dubbachuu dhiisuun wanti ta'e tokko akka jiru nama shakkisiisa. Innaa isa kanadha. Sa'aatii sanatti laayivii keenya hordofaa turte yaada baay'ee si gaafataa turre namoonni fidaa jedhanii. Beekamu hin jedhe dhugaa beekamu maaliif wanta baay'ee maaree jira. Sa'aatii sanatti baay'ee maaree sababa hin jiruufi bakka beekaman ba'uu dhiise maaliif wanta hin goone yeroo namni akkasittiin dhugaa jedhee falmee haasa'u baay'ee tokko na aarse beektaa. Walii bilbiltanii beektuunis ishee faana ergaa adda baatanii. Akka dhugaa rabbii dhugaa waaqayyo amma waaqa sanas na arga arras na arga gaafa sanas na argamti amma boonii jinguyyaa tokko walittis dubbannee hin beeknu hammeenyas walitti dubbannee hin beeknu. Isaa ajinillee takka erga yeroo ajendaan sun ka'eeti. Takkaa walitti haasofnees hin beeknu walis agarree hin beeknu. Ani barumsaan baradha eessatti ol agarra. Isaan finfinnee jiru an dirree hin jira. Eessatti ol agarra. Kazaa waan tokko hamaa amma walitti dubbannee illee hin beeknu. Anaaf isheen illee amma guyyaa sanaatti guyyaa takkanatti dubbattee illee hin beektu jechuu waama ta'e namni zim jettee mayyuu. Jedulgaan walis hin agarru. Eessatti ol agarru hin qabu. Komentiin cufame akkamidha? Dhiifama garuu. Dubbata naasaani. Namoonni komentii barreessitanii. Wantoonni naasaani garuu shamarranis agartee bakka dhufanii ma komentii tana barreessu beektaa otoo dhiirri fa'aa barreessu natti tolan. Eesuma shamarran ta'anii. Hin cufini booni Zaara hin cufini tokkoffaa ani maaltu jira maalitti nama na seetaanii yaadaan wal mo'achuu waan jedhutti nama na yeroo baay'ee asii galeera. Namoonni asirraa komentiin taane arrabsanis yoo jiraate arrabaan osoo hin taane ilaalchaa wal mo'uu yaadaa wal mo'uu waan jedhutti nama na malee namoonni nama arrabsita yoo jiraatan jala meebi nama arrabsina miirri keessa hin hubatama. Kanaan dura wantoota turan irraan kaatanii shakkii gol keessoo sammuu keessan keessa jiru qol qalbii keessan keessa jiru irraan kan kaatanii hundi keenya yoo akkasidha. Meebi garuu immoo dhugaanii akkuma qeen abbaa qabdu dhugaan abbaa qabdi waan ta'e tokko immoo osoo hin jiraatin kana dubbachuun baay'ee namatti naata. Meebi Zaaraan immoo waan beektu taatee ture waa'ee kana immoo wanti isheen isiniin jettu hin jirtu yoo ta'e miira isheetti dhaga'ame yeroo jalqabaatiif viidiyoo sanallee gaafa argite maaltu isheetti akka dhaga'ame ergasii booddee miira akkamii akka keessummeessite immoo isin ibsuu dandeessi. Baay'een gadde dhugaa rabbi dhugaa dubbachuu fi tokkicha waanii gaafanii wanta sana argee jechuudhaan isaa wajjin illee waliin agarru bilookiidha. Bilookii wal goonee jira bilookii godheen jira ishee kan isheen nan arga beektaa. Kaza gaafan saayitii sanatti sana argee baay'ee tokkoon gadde dhugaa dubbachuuf baay'een gaddeen. Maaliifi sababa isaaf jettee kan akkasuuf gootu. Nagaamuu sagaleen kun. Injira ati. Miyuutii gootee jirta. Nagaama dubbatu. Maaliif beektaa duras dubbattee turteeni interviiyuu irrattis dubbatteeti yoon si dhabeen of ajjeesaa jetteen gin tarii maaltu beeka yookiin inni nama biraajin akkuma amala isaatii nama biraajin jiraate ta'a yookiin argite ta'a aartee ta'uu danda'a dhugaa rabbii. Malee ani akkasumas gochuu ishee baay'ee tokko natti dhaga'ame. Kanaaf jettee of ajjeesuu ishee. Seefaan osoo jiru teekistii barreesse qabaa Zaara. Eenyatti jecha. Dhugaa rabbii dhugaa wanta kanaan barreessinee walitti eessatti ol agarra walis hin agarreeni. Karaa kamiin iyyuu waliin agarru. Isaan shakkanii jechuun yaaduma namoota tokko miidiyaa hawaasaa kanarratti gaafa argamu ishee faana sababa wal loleef kanaan dura sababa walitti bu'ee fi
Zaarii faana walitti deebi'ee guyyaa sanallee tekstii waliif barreessanii kaappee keessatti messenjeriin dawwalamee fi akkas ta'e kanaan dura akka isaa wajjin jiran dhoksaadhaan hin beetti. Guyyaa sana garuu har'a gaaggattee jennaan gurbaa mucaan kun akkas of goote jedhu yaada namootaati kuni. Ati immoo hin jettu yoo jira. Dachii dhugaa tasuma wanta kana dhugaan kan kanaa galgala kana dhugaa waaqayyooti miti. Tasuma baqaa waama takka erga yeroo ajandaa sanaayi waan takka walitti dubbannee isin beeknu walisin agarree walitti isin haasofnu dhugaa dubbachuuf. Yaa'u gaariidha bakka dhugaa ati tokkoffaa sammuu keessa of hin jeeqini. Wanti kun hin qoratama dhugaan mucaa kanaa guyyaa tokko waaqayyoo hin baasaa. Dhugaan mucaa kanaa akkasitti nafu. Maybe wantoonni baay'ee yommuu isaan kanaan dura dhodhokatanii arrabaa jiran waan baay'ee argaa jirra. Hunda caalaa waaqayyo mucaa kanaa waaqayyo dhugaa mucaa kanaa habaasun jedha waan hin jedhu tokko iyyuu hin qabu. An baay'inaan itti siqee jala qorachaan ture. Waa'een dhugaa nama 2,000 fa'iitu addana jala jira. Dhagaa al tokkitti waan tokkoon dubbachuu barbaada. Haqa mucaa kanaa akka ba'uuf wantoota baay'ee yaalaa turre Dr. Hamzaa faana booniin illee na bira hin jira. Qaamni seeraa maaliif akka ta'e hin beeku malee dadhabina agarsiisanii haqi mucaa kanaa amma ammaatti ba'uun hin danda'amne. Bilbilli mucaa sanaallee sakatta'amee haala jiru tiiktookii jalaa viidiyoowwan lamman badan sunillee kaampaanii tiiktookii riippoortii ta'ee akka dileetii godhallee hin beeksifne akkasumas feesbuukii ishee jalaallee dileetii ta'ee waa'ee sanaas gadi ba'ee waan tokko amma ammaatti hin dubbanne. Namoota itti siqan baay'ee isaa qorannoo yakkaa gaafatamaa qorannoo yakkaa obbo Sintaayyoo Ayyaalee dhugaa dubbachuudhaaf dadhabina agarsiisuun isaanii baay'ee nama gaddisiisaa maaltu akka ta'e hin beeku. Asumaan carraa argadhee haqa mucaa osoo baasanii baay'ee natti tola. Kanuman dubbachuu barbaada. Booniin fa'aa dubbadha. Anis natti tola dhugaa ba'u haqi isheetu ba'e anis baay'een barbaadaani. Dhugaan koo sochumaan naa ba'a gaafa sana. Jira qabu jiras xiiskoo ol gashee naga tokko. Eenyuun gashitte? Booni. Iskoo gestii ergatu. Gestii ergatu. Nisa. Dubbaddaa kan mastiin booni. Moodii nama laatteef hin qabdooti. Ilaalan isaan ilaaluu hin dandeessu. Iskaasha ababaa darbadhu. Gestii ergateeraa bar. Ndee. Yookaan moodii sirna naa kennu. Boonneen kaafatta. Saabii godhamee namoonni asirra jirtanii hundi keessan anillee hubadaan turu garuu saariitti waan tokko himuu barbaada. Saarii ati dhugaa tokkoffaa galatoomii ana tokkichoodha. Wanti imaanaa sitti kennu yoo jiraate maybe wanti du'a mucaa kana irratti illee wanti ati beektu hin jiraata yoo ta'e akkasumas gara fuula duraatti illee hin barta yoo ta'e mucaa kana duukaa amma kanatti sadarkaa amma kanarra hin geessanii akka isheen duutuuf illee miinaan taphattadhee yaadu. Garuu immoo gara fuula duraattis wantooti baay'een akkan jala deemee qorachaa turetti waan baay'ee nama jibbisiisuudha. Namoonni baay'een haqa. Kan kee jira jedhi. Namarratti bilbilinaa namarratti bilbiltan. Nagama sagaleen koo. Nagama. Nagama.
Kanaafi saarii koo hin danda'ama yoo ta'e dhugaa wantooti ati beektu hin jira yoo ta'e illee fuula waaqayyoon durattis fuula namaa durattis haqa mucaa kanaaf keessaa parsantii muraasa ta'e tokkollee wanti ati beektu hin jira yoo ta'e karaa qaama seeraarraas abdii kunneerraa karaa hiriyoota isheerraas abdii kunneerraa wanti ati beektu hin jira yoo ta'e garuu boris haa ta'u